taatee naannoo Amaaraa keessatti taa'amaa jiruun wal qabatee ibsaarra kominikeeshiniin federaalaa Laggasaa Tulluutiin bahame maal jedha. Akkasuma ajjechaa barsiisaa yuunivarsiitii Gondar yuunivarsiitii keessatti osoo qorumsarra jiru osoo qorumsa kennaatiin jiru kan ajjeefame miseensa paarlaamaa kan ta'e Kiristaan Taaddalaa hidhamuudhaan wal qabate mee waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru waan jarri jechaatiin jiran akkasuma komaandoo poostii labsameen wal qabate maaltu jedhame. Laggasaa Tulluu waa'ee komaandii poostii kanallee dubbateeti jira. Mee kana waliin ilaalla. Ana Abduu Moobaala Biraayi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira. Jalqaba irratti waa'ee naannoo Amaaraa kana namoonni tokko tokko maaliif dubbattan yoo deeggarsa mootummaadhaatiif ta'e malee yookiin ammoo waan mootummaan jalaa miidhan jettaniiti namoota ilaalcha akkasii qabdan fakkeenyaaf warra faallaa mootummaa taatan. Anilleen faallaa mootummaa kanaati jedheetiin of beeka. Yeroo kana isiniin jedhu biyyi nu qabnu ammoo takkatti masani. Kan irratti wal lolamus kan irratti Oromoon mirgi kiyya guutuu irratti kabajsiifadhee gaafii kiyya guutuu deeffadhee bilisummaa guutuu gonfadha jedheetiin kallattii garaagaraatiin irratti qabsaa'uuf illee biyyuma sana jechuudha. Biyya biraan qabnu nuti hundi kennayyuu. Yeroo waa'ee naannoo Amaaraa dubbannu qabsoon fakkeenyaaf faannoodhaan godhamu kun kamaaliitii kan jedhu isa kana namni hundinuu hubatuun dirqama natti fakkaata jechuun qabsoon isaanii fakkeenyaaf sirna yookiin ammoo gartee bilisiginnaa sirrii miti mirgi ilma namaa biyya san keessatti walqixxummaadhaan haa kabajamu ka jedhudha moo qabsoon isaanii oromummaa irratti kana yoo hin beekin taateedhaan waggaa afran kana keessa hojjetame taateedhaan waggaa afran kana keessa godhamee fi waan jedhamee waan ammayyuu godhamaatiin jiru laaluun gahaadha natti fakkaata. Fakkeenyaaf waan akka nama tokkootitti fakkeenyaaf tokko an Oromoo bara yeroo takka takka beektota illee komannami fakkeenyaaf qabsaa'ota Oromootis haa ta'u deeggartoota illee haa ta'u tokko ani wanni inni yeroo hedduu hartee Oromoo keessatti mul'atu maal inni kallattii tokko qofaan deemama. Yoo fakkeenyaaf qabsoo karaa hidhannoo jedhame biyya san keessa guutumatti mootummaa san irratti warra biyya keessaa illee mootummaa san balaaleffateetumaan diina ta'ee akkaatuma qabsoo karaa hidhannoo san qofa irratti gartee achuma qofa irratti hundaa'ee namni biraa kan biyya keessa jiru kan mootummaa waliin hojjetu guutuun diina jedhamee farrajamee haala akkasii saniin yeroo hedduu kan deemamu. Ammallee fakkeenyaaf dabree ni jira jechuudha. Wanti fakkeenyaaf amma alaabaa akkasii qabatee hin qabatin jedhamu illee waan akkasii wal qabata waan ta'eefidha waan kana kaasaa jiruuf. Warri kun ammoo kallattii hunda keessayyuu ni jiran jechuudha. Mootummaa keessa yoo xiqqaate parsantiin 60 yookiin 70 isaanii jechuudha. Guutumatti mootummaa yeroo isin jedhu kaa gubbarraa haga jalatti naannoo Amaaraa qofame federaala keessa magaalaa gartee nuti Finfinneen teena jenneetii yeroo gargaraa ittiin sirbinu tana keessa guutuu isaantu harkaa qaba. Biyya san ammoo jiddugalli gartee bakki irraa gartee biyyattii san koontiroola isiidha waan ta'eef achi keessa guutuutti kan jiru kan koontiroolee jiru isaanii jechuudha. Hedduminni ebaluun jiraachuu dandeessa. Walumaa gala siyaasaan kan koontiroolee jiru qabeenyaan kan koontiroolee jiru kana waan himaa barbaachisu miti jechuudha isaanii jechuudha. Mootummaa keessa kan jiru isaani yoo xiqqaate parsantiin 70-60 isaanii jechuudha. Shuuf Oromoon achi keessa ganaa sabaa fi sablammoota 70-80 jedhame kana keessatti uf barbaaddi jechuudha. Tigiree, Sumaalee, Dabuub jedhame akkasii uf barbaaddi jechuudha. Kana hunda keessa ni jiru jechuudha. Yeroo taateen tokko tahamu duuba warri kuni wal quba qabaata. Yoo amman tana waa'ee akkaataa waan kan isin kaaseffamma akkaataa gartee faannoon itti deemaatiin jirtu kana yoo callifteetiin kalaaltu taate bara 2018 yeroo gartee fakkeenyaaf wayyaaneen kuftu warri kun jechuudha. Warri kun osoo mootummaan akkana gartee dhakaan kufu hin jiru jedhanii odoo isaan osoo qoosan nutu qabsootti jira malee Oromoon naguma du'aa jira osoo jedhan qabsoo qeerroo kanatti osoo qoosan akkaatuma mootummaan jedhu san jedhaniitti osoo qoosan mootummaan sun kufe akka carraa tahee akkaataan gartee fakkeenyaaf eega mootummaan sun kufee dhufiinsi tiim lammaa jedhame sun dhufiinsi sun kararraa maquu danda'a kallattii biraatiin miidhamuu dandeenya malee jechuudha. Odoo isaan kan Oromoo kun hin ta'u jedhame jechuudha. Amman tana ammoo faannoon baatii muraasa keessatti akkam akka tahaatiin jiru ni agartanii jechuudha. Haala waan tokko fakkeenyaaf dirqama bakka mootummaa san qofa diinni kiyya kallattii biraatiin ammoo hin jiru amma namoota akkasii jaadantu jiraachuudha. Ani gonkuma san sirriidha jedheetiin hin fudhu. Kallattiin hundinuu inumayyuu akkaataan itti warri kun faannoon kun gabbate jechuun gara ajandaa kiyyaatti achi dabra waan kana irratti fakkeenyaaf nama tokkotu jira fakkeenyaaf walaa nyaattu maaltu nu ga'e ka jedhu jira maaltu maal ka jedhu waan akkasiitu jira jechuudha. Warri kun keessaan guutuun isaanii wal quba qabu waliin hojjetu jechuun ni danda'ama. Yoo guutuutti illee ta'uu baate hagi tokko akkaataa sanii jechuudha akkaataa isaan itti wal ijaaran. Duuba gaafa gartee wayyaaneen kuftu san warra gaafa san silaa
daaraa tahaniiti oolan jechuudha osoo dhugumatti gaafa san jechuun akkaataa isaa yaadan san jechuu kiyyaa beekee Oromoon nama miidhuufaa miti qabsaa'u Oromoon osoo akkuma gaafa wayyaanee cabsisanitti dhugumatti kallattii gartee biyya san dimokiraasummaa akkaataa Oromoon itti qabsaa'aa tureef sun kan galma gahu taate gaafatti lammaa qabu san galma gahu taate osoo warri lakki Oromoon akkasii akkana osoo jedhanu jijjiiramni biraa dhufe jechuudha. Amma nutilleen akkas taanaadha. Kallattiidhaati mootummaa qofaa narraa deebisaadhaa fi maaltu naan gahe irratti illee yoo kacalliftu taate biyyi itti jarri qabsaa'aa jirtuuf Gondarii fi Goojjamii miti jechuudha. Finfinneedha. Itoophiyaadha jechuudha. Itoophiyaan jedhamu sun ammoo Oromiyaadha. Nu ilaallataa jechuudha. Wanni isaan qabsaa jiraniif ammoo Oromummaadhaaf. An akkas jireetiin amana. Argaati jirallee haala akkaataa adeemsa isaanii jechuudha. Osoo mirga isaanii qofaaf mirga kiyyaa kabajamu mirga walqixxummaati osoo jedhanii maaltu nu gahe? An akka nama tokkotti dhugaa feetanii biyya san keessaa akka biyyoota gurguddatan akka gartee biyyoota gurguddatan Awurooppaa Ameerikaa kanatti osoo dhugumatti dimokiraasii walqixxummaadhaa gartee namni hundi walqixxummaadhaan haa bulu gaafiin nama yuutuu haa deebi'u abbaan biyyummaa haa mirkanaa'u jedhee kan itti amanu jiraate gurraachaa miti faranjiin alaarraa dhufeeti yoo gartee walqixxummaadhaan kan bulchu taate maaltu nun gahe bar wanni barbaaddu yookiin ibaluu keenya achirra jiraa miti hojiidha gaafiin kee deebi'uudha wanni sun sii mirkanaa'uudha. Obboleessa keellee ta'ee yoo bakka san taa'eetiin gaafii hawaasaaf waan tokko yoo deebisaa hin kennine yoo hawaasa akka hawaasni fedhu hin taane yoo hidhaa fi ajjeechaan hin dhaabbanne homaa faayidaan hin jiru. Akka dhuunfattamu obboleessuma garaa keetiillee yoo ta'e jechuu kiyya. Akkas jedheetiin amanan. Kanaafuu akkasii quba qabaadhaa. Wanni faannoodhaa nu yaachisuu qabaa miti dhibbara dhibbatti nu yaachisuu qaba. Qabsoon jaraatis kana jechuudha. Akkaataan jarri itti gabbatanis kallattii hundaan mirga argataniiti. Keessattuu faannoon kan inni gabbatee waggoota afran kana keessa jechuudha. Waggaa afran kana keessa namni akka isaanii mirga argate hin jiru jechuudha. Mana manatti gartee qawween dhaqee fi akka barbaadanitti sirni isaanii haga tokko amma walitti haa garagalan malee sirni isaanii akka gaariitti daraaree fi sababa sanirraa kan ka'een amma akkana jabaatanii akkuma jiruun bara makiinaa qabatanii meeshaa qabatanii akkasumatti bara kaambii keessaa bahanii bosonas yeroo hiikkadhaa jedhamutti kaambii keessaa bahanii barachumaan ollaa isaanii seenanii. Karakaaniin akkuma jenne kana warri kun haga kan mootummaa keessa hojjetu kan gartee paartii mormituudhaa ta'e kan mana marii keessa jiru kan akka Kiristaan Taaddalaa kanas ta'e hundi isaanii wal keessa jiru duraan durirraa gadi dhaabbatanii nugusa biyya sanii yeroo meeqaaf tahaa tura waan ta'eef kallattii biraatiin mormituu ta'anii alaayoo qawweellee qabsaan qawweenas qabsaa karaa nagaatiinis qabsaa mootummaa keessaayis wal arrabsaa wal qeeqaa kallattii hundaanuu wal keessaa quba qabu diinagdeedhaan karaa hundaan wal hidhatanii qaban. Kenna kallattii takkattii qofa yoo qawwee ta'e qawweedhaa ala waan argurratti diinni kiyya guddaan isa jira. Amma dhiheenyuma kana yaada namoota dhuunfaa haa ta'u malee nafxanyaa caala diinni keenya Jawaari hin jenne gadi bahee fakkeenya nama tokkollee haa ta'uti fakkeenyaaf hin jira beeke. Akka kenna ammoo wanni kun ilaalchi kun namootuma siyaasaa gurguddaa keessatti illee mul'ata dabree jechuudha. Akkuma isin walumaanuu argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaadha. Kanaafuu waa'een faannoon hangalchuu naannoo kiyyaa miti maal yoo jette bakki isaan qabsaa'anii fi Oromiyaa ta'uun dagatiin biddeen isaan nyaatuudhaaf deeman Oromiyaadha jechuudha. Hafuura xiqqoo biltsiginnaa keessaan baafameeyyuu kan gartee sirna durii kun hagamta akka nu cinqe fakkeenyaaf waggoota afran kana jechuudha. Gaafa warri kun ofii isaatii gadi sii dhufee wakkam fakkeenyaaf. Kanaafuu kallattii dandeessuun ati ammoo qabsaawaa garuu warra kanas adeemsi isaanii maali haga danda'ameen dura dhaabbatudha. Yaadaan dura dhaabbachuu dubbatteetiin balaaleffatuun waan ta'amu tokko irratti sirriidha jettee abbaan barbaade haa ta'u. Diinni diina kootii fira kootii waan jedhamu tokko jiraami abbaa barbaade haa ta'u sappoortuudha jechuudha. Ammoo kana akka isaan hagana gabbataniyyuu ka godhe maaltu naan gahee kiyyaa fi keetii fi hadoodii Oromoon hadoodee besi abdii murannaa gartee keessattuu eega jijjiiramni kun bakka kararraa maqaa akka Oromoon fedhuun taane jarri walitti tokko duraanis Abiyyiitu jala fiigee duraanis Biltsiginna jala fiigee waan jedhu akkana kana qabanne jechuudha. Dhugaadha kallattii saniin gabbatan ni beena garuu ta'ee ammas kallattii madandameen dura dhaabbachuudha. Warri kun cabuun sirni biyya sanii kan gartee Itoophiyaan faalamte ittiin akkana nu faalaa jirtu kun cabuudha jedheetiin amanaan akka nama tokkotti malee waa'ee nama miidhama nama tokkooti illee barbaadan osoo biyya san keessatti mirga namaatiin mirga bineensaatiin mirgi jinnii fi mukaa fi dhagaallee diriiree osoo qajeelee nama hundaafiyyuu gaafiin isaa deebi'ee kan wal dhiibuun taane kan anatu ibaluun caalaa anatu akkasii osoo hin taane namni hundi wal qixxummaan osoo jiraate saniidha silaa akki sirriidha jechuudha. Garuu haa ta'u hoo akkaatuma warri itti deeman kanatti meelaa lama fakkeenyaaf warri asiin ebaluu bar diinagdee akkas ta'e yaadataa Junaydii tokkocha Finfinnee keessatti gara biraa kutuu fi miti wanni kun wal qabataa fi dhiifama kaa. Yaadataa Junaydii tokkocha Finfinnee keessatti gaafa dhiyoo caarataa dorgomeetiin dabre isa tokkochaaf maal akka jechaa turanii fi hagamta akka qabsaawaa yaadadha. Garuu beeki warri kana jedhu ammoo warra kami beekte warra mootummaan kun sirrii miti mootummaa kana humnaan jijjiiruu qabnaa yookiin qawweedhaan jijjiiruu qabnee warruma faannoo sappoortu kanatu as deebi'ee maal ta'a Finfinnee keessatti kunoo karaa dharaatiin akkana godhan akkan laalama hundaa wal bira qabsaawwan jechuudha. Kenna yaadataa Junaydii saniyyuu oppodiyoo waliin dalaga jedheeti osoo danda'e ajjeesuu fedha.
waan amma taatee dhiyootan qaama irratti godhamu kana ilaala. Jechuun wanni kun paartii jechuu kiyyaa miti beeki. Ilaalcha Oromoo keessa jiru kana mee ilaala. Warri kallattii hundaanuu wal bira oofataa jechuudha. Amman tanas ka argaatiin jiru sani. Waa hedduu wal bira oofataa jiran jechuudha. Kan biltsiginnaa keessa jiru biltsiginnaa waliin isaan balaaleffataa harka lafa jalaatiin kan informeeshiina kennu tokko lama miti. Kan gartee paartii mormituu karaa nagayaadha. Ifaa bilisatti waan faannoon godhu kana sheer godhaa jiran. Hizbaawii jedhanii jechuudha. Garuu wantichi hizbaawii qofaa meeqaaf muuziqaa qawweedha jechuudha. Nuti illee yoo dandeenye akkasumatti kallattii hundaan akka diinni kennamoo godhu kallattii hundaan godhuu qabna haga dandeenye jechuudha. Kana jechuun beekumsa sin barbaachisu aktiivistii ta'uun sin barbaachisu namayyuu waanuma danda'uun jechuudha. Faannoon diina kiyyaa beekuunu kallattii hundaan. Fakkeenyaaf mee amma jara kana laala amma mormituu haa taatu warra gartee mana maree kana keessa jirus haa taatu akkasuma gartee ummatumayyuu haa ta'u oonag jedhan waggoota afran kana jechuudha. Oonag wanni isaan cinqulaa lama yookiin mootummaa keessa hin jirani beeki paartii mormituuti mootummaa kanaan morban haa jijjiiramu jedhamanii ganaa mormituu biraa kam akka isaanii waboo fakkeenyaaf qabsaa'u mirga isaatiif Gondar dhaqee bulchuuf Baahirdaar dhaqee bulchuuf miti Oromiyaati yan bulchaa Oromiyaati yan bilisoomsaa Oromiyaati yan mirga isii kabachiisa jedheetiin kan qabsaa'u kana oona hirriba dhabanii jechuudha. Waluma qixa jechuudha isaan walumaa galatti amma akka isaan walitti maganii oonagaawii mangisti jedhanii guutumatti Oromummaadhaan waliin nu qaban kanaa miti. Akkaatuma adeemsa isaanii kanarraa yoo ilaaltan jechuudha. Garuu duubanaa ati ammoo maaltu nu gahee waa'ee isaanii ajandaa godhannaa maal yoo jette jechuun luka keessa nyaatuuf bineensa sitti deemu ay mataan hin dhaqqabne maaltu nan gahe akka jechuuti jedheetiin amanaan. Kanaafuu akkaataa gartee isaanii irraa inumayyuu fakkeenyaaf akkaatummaan itti mootummaa kanarratti wanni qabsaamaa jiruuf yeroo kana isin jedhu mootummaan kun sirriidha adeemsa sirriidha Oromummaadha ibsaa akkas ta'a kanaa miti amma. Garuu wannummaan mootummaa kanarratti qabsaahamaa jiruufu Oromoon kallattii biraa mirga isaa kabachiisuudhaaf qabsaahuu danda'a. Kanaaf mootummaa kana komatuu danda'a. Isaan ammoo mootummaa kanarratti wanti isaan qabsaahanii fi mootummaan kun Oromoodhaa amantiin qabu boru innis oonaginatti tahaadha. Ar'an tana wanni isaan wocaniifis maalinni bakkoota an qabadhe akkuma amma jenne kana diinagdeedhaan siyaasaan fakkeenyaaf biyya san keessa parsantii 70 aangoorra ka jiru isaanii diinagdeedhaan 90% aangoorra ka diinagdee kan harkaa qabu isaanii nama tokkocha isaan keessa kan akka yaadataa kan akkasitti mormaa haalota kanaa fi shakkii kanatu jira waan ta'eef kana caalaa mirga namni abiyyiin caala isaaniif hagas isaanii hiriirraa qabu hin jiru jedheetiin amanaan. Garuu hoo amantii sababuma Abiyyi Ahmad ta'eef Oromoo keessaa waan bahe qofaaf ati waan feete jechuu dandeessa Abiyyiin isaan sababa kanaa fi qabsoommaan isaaniitu irra guddaa jechuudha. Kana lammaffaa hoo naaf hin deebisu akeeka kiyya san ilaalcha miliksan gadi naan dhaabu fakkeenyaaf namni kun dhufiifu Oromoodhaa haga fedhellee ogartaan Itoophiyaa tokkoomsa yoo jedhellee ka jedhu haalota akkana kanaaf jechuudha. Anaa fi ati fakkeenyaaf ati kan ABO deeggartu ammoo lakki ammaaltu naan gahee yummaa faannoon humna naaf ta'ayyu mootummaan sun cabnaa yoo ka jettullee taate humna amma akkana furga'aa dhufu kana waliin laali akkaataa isaan itti kursii 4 kiiloo san cinaa tatta'an Oromoon tun barbaadema teenna jetti malee eenyu kursii kana cinaa kan tattaa'u eenyunni Finfinnee san keessa ka jiru eenyunni Finfinnee san kan gartee kontroolee jiru siyaasaan akkuma amma jenne kana eenyunni haalota kana yoo walitti kan laalamu taate keessattuu waggoota afran kan akkamitti akka isaan gabbatan laala. Gaafa mallasaallee sanuma jedhama hayyoonni gargaraallee akka dubbatanitti jechuudha. Bakka akkanaa kana keessatti yoo akkuma isaanii san qaroomannee dhagaa tokkoon shimbira lama akkuma jedhamu san hatta ati mootummaa kana yoo gartee likki anfurmaanni mootummaan kun akkas yookiin jiguudha isummaan baduu dheuma jetteeyyuu mootummaa kana qofa son tahin mootummaan biraa akka jiru ka jiraa kanallee dagatu sirri miti jedheeti yaadaan akka nama tokkootitti jedhu. Kanaaf waa'ee isaanii kana ajandaa godhannuuf sin jechuu barbaade. Warri biraa afaan Amaaraa dubbateetiin enee faannoo nanyi enee akalee nanyi jedheetiin jiraatullee danda'a bar. Oromoo ati amma kan miidhamu kallattiidhaan nuyi warri Tigraayillee ni beeytanii humna isaanii abbaa barbaadan ofirraa dhorgan jechuudha. Oromoo maa jechuudha kanarratti haa ta'uti garuu Oromoonis laafaadha jira kanaaf jibbifatachuu kiyyaa miti fakkeenyaaf hin jira yoo akkanatti uf daganneetu maankaarafne jechuu kiyya hadooduun qabnu. Tole hayyee fakkeenyaa fi barsiisaa yuunivarsiitii keessatti ajjeefame gargaara hedduu waan garaa nama nyaatudha. Gargaara Profeesara Kaleessallee isiniif maxxanseetti ture. Kaleessa inumayyuu anuu miira keessa seenee akkamitti garasitti deeman nama akkana akkamitti rifannaaf ka jedhullee dubbadhee ture. Akkana jechuun duuti isaa haqaan jechuu kiyyaa miti. Hedduu wallahi garaa na gubateeti kan akkasiidhaan kalee irratti illee jechuudha. Hedduu garaan kiyya na gubateeti. Naannoo san akka jiru ni beekama maaliif garasitti deeman ka jedhudha. Waan isin ajaa'ibsiisu osoo barsiisutti jiru yuunivarsiitii keessatti jechuudha kan inni dhawame. Sababaan akkaataan dhawame itti yaadameeti itti yaadamne ka jedhuudhaa fi sun akkuma jirutti tahee jechuu kiyya. Tarii itti yaadanii ta'uu dhabuu danda'a. Lola keessatti namni kallattii dogongoraanis ta'uu danda'a garuu haa ta'u ammoo osoo Oromiyaa keessatti wanni kun taa'ame maaltu taa'amame mee tilmaama.
waan yeroo biraa pirogiraamaadhaan fakkeenyaa fi waggoota afran dabran kana na gara Tigraayitti ta'uu karaa Wallaggaa maal kanneen keessatti taa'amee yaadadha. Osoo barsiisaan gargaaraan piroofeesara namni guddaan akkanaa kan barate qaruun akkanaa kun fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa irraa dhufee haalli kun taa'amee maaltu taa'amaa jira yoona. Paarlaamaan boqonnaa irra jiru kun yoona qaataa waamameetiin sabsabaan taa'amee jechuudha silaa yoona. Jechuun waa murtee wahii dabarsuudhaaf jechuu kiyya ammallee callifamaa jirachuu kiyyaa miti. Hin hadoonne nuti barana du'aa wal barre maaliif beekaa meeqa kan akka Hacaaluu irraa ka'ee beekaa meeqa jechuudha. Gargaaraa piroofeesaras dabalatee akkanaa kana laaftumatti hedduu dhabne. Kan kallattii diinaatiin kan ammoo ufumaa kennaa haala kallattii garaagaraatiin jechuudha. Sababa siyaasuma kanaatiin jechuudha. Haga ijoollee xixiqqoo kun fakkeenyaaf akka suuraa amma dhiyoo kana ajjeefame kanaan haga artistiin bahutti jechuudha. Duuba barsiisaan kun hedduu takka nama gaddisiisaa haga ammaatti tireeffi gartee karaan cufaa waan ta'eef yoo har'aa fi kaleessa galfame malee haga ammaatti akka hin galfaminidha kan dubbatamu. Barsiisaan kun yuunivarsiitii mooraa keessatti osoo fatanaa kennaatiin jiru qorumsa gartee yuunivarsiitii seensaa kutaa 12 osoo kennaatiin jirudha kan inni gartee ajjeefame mataa keessa rasaasaan dhahame jechuudha. Dogongoraan ta'uu danda'a itti yaadamee ta'uu danda'a hedduu takka nama gaddisiisaa. Oromiyaa keessatti osoo kun taa'ame akkami ka jedhu atimee mataa keetii of gaafadhu. Haa ta'uuti kanaaf jechuun yeroo kan isin jedhu nam tokko fakkeenyaa fi Oromiyaa keessa isaan hedduutu jira maaliif akkasiin goone ka jedhudha. Ani sun furmaata ta'a jedheetiin hin yaadu. Kallattii maseeraatiin haga danda'ameen mootummaa kana mormaatumaan yeroo ammoo wanta kanaa kun dhufee mootummaa kana akka inni gartee dhiibbaa biraa godhu duubaa dhiibuudha. Warri bara paarlaamaa keessa taa'eetiin imimmaan bu'ee jedheetiin inni yaadattu gaafa gartee Tigraay irratti labsan yeroo Wallaggatti gartee akka gartee uummata keenya dirooniidhaan tumamu labsan. Isaan kabajamaniiti kan argahan jechuudha. Duuba arran tan ammoo kominikeeshiniin federaalaa ibsa baaseeti jira. I think kun waan bareedaadha jedheeti yaada. Haalli naannoo Amaaraa jiruun wal qabatee nageenya bu'uudhaa fi warra biyya san keessa seeraa ala socho'aatiin jiru tarkaanfiin irratti ni fudhatama. Akkasuma gartee namoota seeraa ala waan kana keessatti hirmaataatiin jiran nagaa kana buusuudhaa fi ni to'anna jedheeti jira. Kiristaan Taaddalaa kan yeroo garagaraatti paarlaamaa irra taa'ee akkasuma yeroo garagaraatti waa'ee jibbaa Oromummaa jibbaa gartee sabaa fi sablammootaa jedhamu kana ibsuudhaan warri beekamu paartii Abiin keessaa kan paarlaamaa irratti illee gaafiilee jajjabduu gaafatuudhaan beekamu. Gaafii san gaafachuun ammoo mirga isaati san hin baanu. Garuu akeekni isaanii maalidha? Akkuma reefu jenne faannoon sun akkam akeeka kennuuf akkam qaba ka jedhudha. Sanis akkasuma Kiristaan illee har'an tana to'annaa jala olee jira. Poolisii federaalaatiin fuudhamee hidhameeti jira. Kanarratti wanni kun akka itti fufuudha. Wanni amma reefu an jalqabarratti isinii kaase kun waa'ee naannoo Amaaraa kanaan wal qabatee wal keessa jira. Miseensa paarlaamaa miti. Hundi isaanii warra federaala keessa hojjetu kan naannoo Amaaraa qofame kan federaala keessa hojjetu kan harka lafa jalaati waan kana keessatti hirmaataa jiru. Warri gara hundaan kallattii diinagdeetiin abbootii qabeenyaa akkasuma gartee warra siyaasaa kan federaala keessa jiru wal quba qabu jechuudha. Akka kenna kanaa miti jechuudha. Kanaafuu wanni kun itti fufama. Uummanni kunniin direct akka isaan gartee waan kana harka keessaa qaban waan nama shakkisiisu miti. Sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota isaan qoodaatiin turan. Paarlaamaa irratti bar mirga isaanii seera paarlaamaa sanii eeggataniiti kan isaan gaafatan sanii miti dubbichi. Garuu sochiin isaanii akkaataa fedhii isaanii akkaataan adeemsa isaanii waan isaan sooshaal miidiyaa kanarra katabanis ta'ee akkaataa yaada isaanii yoo ati ilaalte maali kan jedhu achirraa hubatuu ni dandeessa jechuudha. Kanuma wal qabatee ka Laggasaa Tulluu ibsaa isaa keessatti jechuudha. Akkasuma gartee kumaandoo poostiin labsame hojiirra ni oolfama sa'aatii labsameerraa ka'ee jedheeti jira. Kun waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Kumaandoo poostii labsame kun hojiirra oola jechuun mana murtiitii alatti biyyattii waraanaan bultii jechuudha amma booda. Waraanaan bultii akka barbaadanitti bara biyya san keessa akkaataa amma gartee raayyaa ittisa biyyaa makiinaa 2 makiinaa 3 tolee ergaan kanatti bar daaraa gootee ofirra deebisaa jirti. Duraan ijaaramte ka waggaa afran kana faanoon akka malee of ijaaree namicha ajjeesan asaaminoo ciggeessanii fakkeenyaaf kan akka gaariitti ijaaree garuu eega inni du'ellee amman tanayyuu bar birgeedii asaaminoo ciggee birgeedii maali jedhanii warroota gartee ilaalcha miliqii qaban kanneen immoo gaafatanii akkasii kan isaan socho'an jechuudha. Warri kuni akka ijaarameef inumayyuun sochoone naannoo isaanii kanatu mijataa miti. Akka Oromiyaa kana walakkaa biyyaan jiranii moggaasan jiraniif malee akka ijaaramaniif inumayyuun sochoone jechuudha. Mootummaan kunis soddaadha ta'aafi akkasuma gartee nama garii beektaa nama jechuun nama tokko nama garii nama buruuji isaan dandeenyutu jiraani. Mootummaan ammaa kunis sadii buruuji isaan danda'us haga amma dura sossobarra turanii haa ta'uuti yoo dhayaa mijeeffatuudhaaf jechuun warra kana guutuutti balleessuudhaaf mijeeffataaf yoo kan akkana akka ammaa kana godhan ka ta'u taate jechuun amma
fakkeenyaaf laggasaa tulluu akka jedhetti warri gartee humna kenna laafaasee dheengada raayyaa ittisa biyyaarraa yeroo kominikeeshiniin ibsa kennullee akkasuma ture warri humna kenna laafaasee heetiin gartee biyyattii diiguudhaaf tattaafataatiin jiru humni keenya gahaadha nagaa kabachiisuudhaaf qophiidha akkasuma komaandoo poostiillee hojiirra oola kan jedhudha. Duuba yoo dhugumatti akkaatuma amma gartee ibsa kennan kanatti tarkaanfiin kan fudhatamu taate humni keenya jabaadha warri humna keenya tuffateetiin biyya diiguu barbaadu dirqama nagaa buusuudhaaf kan jedhudha. Yoo dhugumatti akkuma ibsa kennan kanatti jechuudha. Nagaa kabuusan taate yeroo kana isin fakkeenyaaf amman Kiristaan Taaddalaa hidhamuun yookiin ebaloo akkas ta'uun ebaloo jeefamuun akkas ta'amuun nu gammachiisuu hin qabu. Garuu haalli isaan godhaatiin jiran maalinniidha amma waan dubbichi jechuudha. Duuba nuti illee haaluma sanii nama ilaalcha nurratti qabsaatiin jiru irratti qabsaa'uun nama gartee ilaalchi inni nuu qabu san ofirraa beekuun yoo gartee qabsaa'uu dadhabdeeyyuu ilaalchi inni nuu qabu san ofirraa beekuun nuu qabsoodha jedheeti yaada. Kanaafuu akkaataan amma itti deemamaatiin jiru yoo sossoba taate malee yeroo hedduu hin sodaatama warri kun. Anan malee kanaadha kan hin sodaadhu. Akka Oromiyaa kana bara gara jabinaan akka barbaadan dirooniidhaan kan cafaqan kana isinitti hin fakkaatin kabaja qaba jechuudha warri kuni. Warra biyya bulchaa jiru biratti kabaja qaba jechuudha. Yoo akkas ta'uu baatee dhugumatti haala amma deemaatiin jiru sadarkaa itti barsiisaa yuunivarsiitiidha. Akkasitti osoo gartee gabatee irratti barattoota qoraatiin jiru rasaasaan dhahamee ajjeefamurra yeroo gahametti yeroo gartee balaliin xiyyaaraa dukutametti yeroo garasitti gartee lammiin kiyya garas akka hin deemne yeroo Ameerikaan jetteetiin ibsa baaftee magaalaa caabaaftutti haala akkanaa kana keessatti yoo naannoon kun dhugumatti akkaataa waggoota afran dabarre kana amma nama tokko fakkeenyaaf Amaaraa fi Tigree malaan cabsee waliin dhahee maalii godhee an kanaa miti anaa miti waliin dhahee waliin cabsee maal amma namni qara'u kanaa miti. Amman tana naannoon Amaaraa yoo ka qulqullaa'u taate amma jechuudha. Amma yoo dhuguma an akkas garuu akkasumatti fakkaata duraanumayyuu bakka kanaan gahatuudhaaf akkaataa itti tartiiba itti as galfatuudhaaf waan kana hagana itti callisan jedheetii yaada. Yoo san hin ta'in yoo gartee akkama sodaatama sossobaatiin ka deeman taate an hin beeyne garuu rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu qabsoo isaaniitu maalirratti ka jiruudhaa fi nuti wanni waa'ee isaanii ajandaa godhannuu fi amman tana wanti deemamaatiin jiru kana haalli haga ammaatitti tahamaa jiru bareedaadha. Komaandoo poostiin labsame yeroo sanirraa hojiirra oola jedheeti jira fakkeenyaaf laggasaa tulluu har'a ibsa isaa keessatti kana jechuun amma booda biyyattiin raayyaa ittisa biyyaatii jechuudha kan isin koontiroolamtu abbaa barbaadan hidhuuf abbaa barbaadan kan itti amanan akka barbaadan godhuudhaafis walumaa gala biyyattiin sun raayyaa ittisa biyyaatiin jechuudha kan isin bultu. Kanaafuu naannoon Amaaraa amma booda qulqullaa'uun yeroo kan isin jedhu namaa miti achi keessa ilaalchi jiru kan amma jennu kun qulqullaa'uun amma booda natti fakkaata. Akka amma argaa jirrutti jechuudha. Ammoo achi keessaa kan as deemu suni mootummaa qofaadhaa ilaalchaa tarii anaaf yookiin jijjiirama biraa fiduudhaaf jettee yoo kan yaaddu taate jijjiiramni siif dhufuu deemu kan millikii jechuudha. Kanaafidha wanni waa'ee isaanii ajandaa godhannuuf. An Abduu moobaala biraa hanga qophii biraatti waliin deebinutti. Again, not wrong.